qabeenya saamee uummanni amma har'atti guyyaa arfaffaadhaa fi otoo nyaatiin ijoolleen daa'imni dubartiin yabaluu kan jedhamu tokkollee mana otoo hin jiraatiin amma caakkaa keessa jira guyyaa arfaffaadhaa godhate. Guyyaa kaleessaas waaree dura naannoo sa'aatii 5tti magaalaa Aanichaa Abee Dongoroo weeraruudhaan humnoonni kunneen saamicha raawwachuu kaa'imu namni kun haleellaawwan wiixataa kaasee tureen namoonni nagaa hedduun lakkoofsaan adda baasuuf rakkisu ajjeefamuu dubbata. Kaleessa galgala humni kun poolisii Oromiyaatiin magaalaa keessaa bahee jira. Akka jiru maddi keenya har'as irra deebiin magaalaa tanarratti weerara banuu isaanii himee jira. Uummanni magaalaa Abee Dongoroo fi gandoota ishee marsanii jiran keessa jiru buqqa'ee daggala jiraachuu hima. Magaalaan Abee Dongoroo faannoodhaan weeraramtee turte erga kaleessa guyyaatti. Galgala xiqqoo humna poolisiin Oromiyaa magaalaa sanarraatiin gadhiisisuuf yaalameera garuu har'as deebi'anii ittuma waraana hamaa fi lola hamaatu jira. Walumaa gala aanaa Abee Dongoroo fi gandoota ishee naannawaa jiran keessa jechuudhaan. Namni miidhame hagamii isaa jireenyaa kan jedhamuuf abbaasaa ajjeesaniiru. Gaafa wiixataa masana galgalataa jechuudhaan. Amma immoo guyyaa har'aa kana immoo amma kun boo'icha taa'aatii jira. Obboleessuma magaalaa Abee Dongoroodhaa Andoodee bakka jedhamurraati. Namni du'e eenyudha maqaan isaa ni du'e. Maqaan isa du'e jira. Ayyaana Baqqaanaa fi Nagarii Dhugumaa kan jedhamu kan amma du'anii fi kan irra ga'amanidha. Jiree Baqqaanaa ammas walii gala namni du'e hagana kan jedhamu lakkoofsaan addan baane. Humni nageenyaa mootummaan garasitti bobbaase xinnaa ta'uu fi hidhattoota kanneen kan waliin ginne ta'uun yaaddoo guddaa hawaasaati jedhamee jira. Gareen finxaaleeyyii kanaa aanaa Abee Dongoroo magaalaa Tulluu Gaanaa iddoo addaa kaampii Tashaalaa Tuuchoo jedhamutti wiirtuu leenjii qabanitti wal leenjisaa turan. Kaampiin kun iddoo investimentii nama obbo Tashaalaa Tuuchoo jedhamurraa humnoota kanaan weeraramee qubsuma godhatani. Finxaaleeyyiin Amaaraa aanaa kanatti ji'oota muraasa dura itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa fi itti gaafatamaa waajjira milishaa Aanichaa ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Aanaan Abee Dongoroo naannoo Amaaraa waliin daangaa hin qooddattu. Godina Arsii Lixaanaa Adaabaa ganda Qooqaatti caasaan mootummaa uummata nagaa saba tokko malee hidhee darraa jira jedhu jiraattoti. Torban kana bulchitoota Aanichaa fi godinaa ganda kanatti uummata walitti qabuudhaan waraana bilisummaa Oromoo qallabduu dawoo taatanii fi jirtuu fi of keessaa baasaa jechuudhaan hawaasa dararaa walirraa hin cinneef saaxilanii jedhu jiraattoti. Kana hordofee ganda kana keessa abbootii amantii fi maanguddoonni biyyaa walumatti 5 sababa tokko malee roobii darbe magaalaa Adaabaa keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuu himu jiraattoti. Abbootiin amantaa fi maanguddoonni hidhamanii yakki irratti raawwatamaa jiru kunneenis Sheikh Jawar Ogato, Obbo Ismo Ogato, Sheikh Hamada Haji Kadir, Obbo Awal Immi, Obbo Umar Jundi kanneen jedhaman yoo ta'an jarri kun warra hawaasa keessatti dhageettii qabanii fi siyaasa irraa bilisa ta'anii jedhu jiraattonni aanaa Adaabaa ganda Qooqaa oduu kanaan hungaan. Aanaa Beegitti namoota qorannoon dhibee busaa taasifameef keessaa harka 90 kan ta'an irratti busaan mul'ataa jiraachuu ogeeyyiin fayyaa himanii jiran. Hospitaala Beegitti yoo xiqqaate namoonni 39 sababa busaatiin lubbuu dhabuu kaa'iman ogeessi fayyaa haala naannichaa itti dhiyeenyaan beekan. Baay'inni lammiilee osoo dhaabbata fayyaa hin gahin dhibee kanaan du'anii ol ka'aa ta'uu akka danda'u tilmaamni jiru ni mul'isaa jedhan. Aanaalee Qondaalaa fi Gidaamittis weerara busaatiin lubbuun namaa darbaa jiraachuu himu Ihun Ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Godina Wallagga Lixaanaa Beegitti namoota qorannoon dhibee busaa taasifameef keessaa hanga harka 90 kan ta'an irratti dhibeen busaa mul'ataa jiraachuu ogeeyyiin fayyaa haala naannichaatti dhiyeenyaan beekan himu. Giraamiin amma parsantiin qabu 55 dhibba keessa. Parsantii 55 namoota qorataman keessaa nama dhibba keessaa namni 55 busaatu irratti argamaa jira. Kan Beegii garuu haala adda ta'een parsantii 90 busaan irratti argamaa jira. Kana jechuun barahaa naannoo fagoo magaalaa irraa fagoo ta'aa waan jiraniif sirriitti sarvisiidhaaf yookiin immoo tiriitmentiidhaaf accessibilii waan hin taaneef miidhaan kun qaqqabuu danda'e jechuudha. Hospitaala Beegitti yoo xiqqaate namoonni 39 sababa dhibee busaan lubbuu dhabuu kan himan ogeessi fayyaa haala naannichaatti dhiyeenyaan beekan haala qabatamaa naannichaan wal qabatee lakkoofsi namoota osoo dhaabbilee fayyaa hin qaqqabin du'anii ol ka'aa ta'uu malaa jedhu. Daataan qabuun Qondaalatti namni 5 ammatti du'anii jiru. Hospitaala Beegitti namni 39 du'anii kaardiin isaanii kan bahee fi hospitaalatti du'an. Garuu wanti ilaaluu qabnu wanti nuti ittiin dogoggoruu hin qabne du'aatiin magaalaa warreen magaalaatti dhiyaatanii baatamanii dhufan mukaan akka durii bara durii sana jechuudha saduun dhagaa guddan mukaan baatamanii yookiin carraa guddaa warra argatan immoo gaariidha warra magaalaa dhufeef. Sababni isaa rakkoo ambulaansii waan qabduuf jechuudha. So kanaafi warri baadiyyaa keessatti du'aa jiranii meeqa akka ta'an hin beekamu. Rakkoo nageenyaa naannichatti bal'inaan mul'atuun wal qabatee ambulaansonni guutummaan guutuutti hojiin ala ta'aniiru. Dhukkubsataan tajaajila fayyaa argachuuf kiiloomeetira hedduu miilaan deemuuf dirqama. Kun ta'uun ammoo gaaga'ama lubbuu namaa mudatu hammeessa.
sadarkaan dhibeen kun itti babal'ataa jiru kan wal madaalu akka hin taane ogeeyyii hedduun ragaa bahuu irratti argamu. Rakkoon nageenyaa naannichatti bal'inaan mul'atu fooyya'ee birmannaan taasifamu jabaachuudha baannaan keessumaa ji'oota lamaan dhufanitti balaan sababa weerara dhibee busaan hawaasa naannichaa mudatu akkaan hammaataa ta'uu akka malu akeekkachiisan. Gosoota weeraraa 81 jira. Qaamni dhimma kan hordofu jira. Nageenya xiqqoosee irra rakkisa qaamota gara kana deemaa jiran akka isaan hawaasa bira hin geenye kan godhu kan rakkisu yoo ta'e ji'oota lamaan dhufan kana keessatti hawaasi haalaan miidhamuu waan danda'uu fi hawaasa baadiyyaa daangaa keessa jiru kan du'aa jiru kana bira akka gahamuu fi sodaata. Irreechaa kabajamaa haala Finfinnee jiru kallattiin hubanna. Riphee loltoota marii biyyaalessaa keessatti galchuuf sochii taasifamaa jiru. Dubartiin badhaasa Noobeelii addunyaa baranaa fudhatte eenyu? Walitti bu'iinsa aanaa Abee Dongorootti dhalateen namoonni baqachuu? Tilmaamaan amma kan waliin baqannee jiru 40 hanga 60 ta'uu jedhee yaada. Hedduu jiru namni hedduu ijoollee fi dubartoota baay'atanii. Taphamaan Siitiin Aarsenaal waliin qabuu fi kaan dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Badhaasni Noobeelii nagaa baranaa dubartii Iraaniif kenname. Dubartiin mirgaaf falmattu kun yeroo ammaa mana hidhaa keessatti argamti. Maqaan ishees Naargees Mohammadiif jedhamti. Koreen badhaasa Noobeelii dubartiin kun Iraan keessatti mirga dubartootaa kabachiisuuf qabsoo jabaa aarsaa lubbuu gaafate taasisuu isheef badhaasa kana akka mo'atte ibseera. Firaafolee dhugaasaa eenyummaa ishee dabaltee nutti himti. Naargees Mohammadii waggootii dheeraaf Iraan keessatti rogeettii mirgoota namoomaa ta'uun beekamti. Biyya ishee keessatti sarbama mirga namoomaa dubartoota irra ga'u lolaa kan turte yoo ta'u, dabalataanis adabbiin murtee du'aa Iraan keessatti akka haqamuuf yeroo dheeraaf duulteetti. Komiteen badhaasa Noobeelii dubartii kana loltuu walabummaa jechuun waamuni. Bara 2010 irraa eegalee irra deddeebiin kan hidhamaa turte Naargees mana hidhaa keessallee teessee darara jiru ifatti baasuu dandeesseetti. Injifattuu badhaasa Noobeelii kan taate Shirin Ebaadii waliin Iraan keessatti dhaabbata wirtuu falmattoota mirga namoomaa yookaan Defenders of Human Rights jedhamu hundeessaniiru. Umurii ganna 51 kan taate Naargees si'a 13 to'annoo jala oolfamtee si'a 5 hidhaan irratti murtaa'ee walumaa galatti hidhaan waggaa 31 irratti murtaa'eera. Yeroo ammaatti propagaandaa tamsaasuu himata jedhuun mana hidhaa jirti. Abbaan warraa ishee rogeessa siyaasaa ta'e Tagii Rahmaanii Iraan irraa baqatee ijoollee isaanii 2 waliin Paaris Firaans keessa jiraatu. Naargees maatii ishee waliin waggootii hedduuf waliin agarre. Mana hidhaa keessatti danqamtee jiraachuun Naargeesin hin callisiifne. Bara darbe mana hidhaa Eevin Teeraan jiru keessa teessee dubartoonni achitti hidhamanii jiran haleellaa saalaa fi reebichaan miidhamaa jiraachuu xalayaa irratti barreessuun ifa taasifteetti. Naargeesiin dabalataan kitaaba waa'ee dararaa dubartoota hidhaa jiranii himu White Torture Interviews with Iranian Women Prisoners jedhamu barreessuun waa'ee adabbii qofaatti hidhamuu yookaan solitary confinement jedhamu ishee fi hidhamtoota 12 biroo irra ga'ee ibsiteetti. Komiteen Noobel injifannoo kana isheef kennuun isaa murtee aangaa'ota Iraan waliin akka waliif hin galle kan mul'isudha. Waldhibdee fi waldura dhaabbannaa humnoota siyaasaa garaagaraa keessa jiruu fi waggootaaf itti fufee mariin furuuf kan kaayyeffate mariin biyyaalessaa waggoota muraasa darban sochii taasisaa jira. Kaayyoon ijoo marii kana dhimmoota biyyaalessaa irratti ejjennoo waloo uumuudha. Ammoo hunda galeessa miti mootummaatti caalsifata jedhanii kanneen komii irratti dhiyeessanis jiru. Komishin dhimma kana raawwachiisuuf hundaa'e tibbana ministeera muummee Abiy Ahmad waliin mari'ateera. Adeemsi kun maalirra ga'e? Obbo Xabuu Taaddasaa dubbiimaa komishinichaati. jalqaba wantoota qormaata ta'an gaafanne. በዋናነት አሁን እየተሰራ ያለው በምክክር ሂደቱ amma dursa kennuun kan hojjetamaa jiru hirmaattota marichaa irratti hirmaatan sadarkaa aanaa irraa eegaluun adda baasuudha. Qormaanni jiran haala dinagdee fi guddina biyyi keenya keessa jirtuu fi kan kana fakkaatan waliin waan wal qabatudha. Wanti addatti hojii kanaaf qormaata ta'ee jiru jira jennee hin amannu. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti bal'inaa fi gadi fageenyaan yommuu gaggeeffamu kun kan jalqabaa waan ta'eef kana hubachuu irratti ofiin carraaqqii dabalataa waan gaafatudha. Kanaaf kun akka qormaata tokkootti ilaalamuu danda'a. Ta'us garuu Itoophiyaatti kan jalqabaa ta'us biyyoota biroo keessatti muuxannoon adeemsa kanaa waan jiruuf biyyoota milkaa'an irraa milkaa'ina isaanii biyyoota hin milkaa'in hafan irraa immoo sababii kufaatii isaanii maal ka jedhu hubachuun bu'aa fooyya'aan hojjetamaa jira. Guyyoota muraasa dura ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi aangawoonni olaanoo mootummaa dureewwan koomishinii marii biyyaalessaa waliin marii taasisaniiru. Marii kana gaggeessuun maaliif barbaachise? Dhimmooti marii kana irratti ka'an maali?
በምክክር ሂደቱ ባለድርሻ ከሆኑ በርካታ adeemsa marii kana irratti qaamolee hirmaataa jiran keessaa tokko mootummaadha. Waamicha haa mari'annuu jedhu qaamoleen kun yookiin komishinichi sababoota adda addaaf dhiyeessuu danda'u. Kanaaf mariin aangawoota mootummaa adda addaa waliin taasifne kanarraa waan adda ta'e miti. Darbeeyyuu hubannoo dabalataa kennuun qaba jechuun marii kanaaf waamicha kan dhiyeesse komishinicha malee ministeera muummee Abiy yookiin kaabinee isaa miti. Haga ammaatti hojii hojjetamee fi kana boodas hojiilee hojjetamuu qaban irratti marii taasisneen aangawootaaf hubannoo kennineerra jennee waan yaannuuf mariin kun milkaa'aa ture jechuu dandeenya. Mariin kun akka milkaa'uuf walabummaan komishinichaa akka eegamu ta'e mootummaan akka qaama marii kanaatti itti gaafatamummaa irra jiru akka ba'u gochuu irratti marii milkaa'aa ture jenneetu ibsuu dandeenya. የውይይት ጊዜ ነበረ ብለን ነው መግለጽ የምንችለው። Mariin biyyaalessaa hidhattoota qawwee qabatanii lolan yoo hin hirmaachisne kan qabu jedhamee qeeqamaa ture. Dhihoo akka komishinichi ibsetti hidhattoota keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa sosso'an quunnamuuf sochiitti jira. Maalirra ga'e? የምክክር ኮሚሽኑ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን kun fedhii komishinii marii kanaa qofa osoo hin taane dirqamni seeraan nurra kaa'ames jira. Lammiileen wal dhabdee qaban hidhannoo yookiin humnaan furuu filatanii socho'an kun hirmaattota adeemsa marii kanaa akka ta'aniif isaanuma dabalatee hirmaattota biroo kan akka mootummaa waliin ta'uun komishinichi yaalii adda addaa taasisaa jira. Kun egaa waan yeroo gaafatudha. Garuu kan komishinichi qofaa isaa ta'ee osoo hin taane qaamolee dhimmichi ilaallatu biroo waliin yaalii taasisaa jirudha. Amma haala jiruun yaaliin kun milkaa'uuf qormaanni adda addaa waan jiraatuuf sadarkaa kanarra geenyeera jennee ibsuurra yeroof kan of qusannu ta'a. Mariin kan taasifamu namoota walii hin galle jidduutti malee ka walii galan jidduutti miti. Namoota walii hin galle keessaa tokko tarii walii galuu dhiisuu isaanii ka ibsan hidhannoon ta'uu danda'a. Kanaaf jara kana hirmaachisuuf yaaliin taasifamaa jira. Yaaliiwwan kunneen ammoo yommuu bu'aatti geeddaraman yeroos kan ibsinu ta'a. እነዚህ ጥረቶች እንግዲህ ፍሬ ሲያፈሩ ያኔ የምንገልጸው ይሆናል። Hundeeffama isaarraa jalqabee komishinii marii biyyaalessaa irratti qeeqni ni kaa'ama. Ammoo mariinis osoo hin eegaliin walitti bu'iinsi bakkeewwan Itoophiyaa garaa garaatti akkuma itti fufeetti jira. Dhuguma komishiniin kun uummataaf nagaa fidaa? Uummanni yoom abdii tokko arga jettanii yaaddu jechuun dubbimaa komishinii marii biyyaalessaa gaafanneerra. የምክክር ኮሚሽኑን በተመለከተ Komishinii marii kana ilaalchisee yaadni wal faalleessu jiraachuun isaa waan nama ajaa'ibsiisu miti. Waan eegamudha. Sababiin isaas karoora komishinii kanaa keessaa tokko wal amantaa uumuudha. Hawaasa adda addaa gidduu, uummataa fi mootummaa gidduu, uummataaf uummata gidduus rakkoon wal amantaa jira. Komishinicha ilaalchisee yaadoti yookiin ilaalchoti wal faalleessan jiraachuun isaanii nuti akka rakkootti ni ilaallu. Sababiin isaa komishiniin marii kunis ka hundeeffame dhimmoota bu'uuraa irratti adda addummaa yaadaa jiran furuun waan maraammartoo ta'e kana keessaa akka baanuufidha. Seenaa keenya keessatti wanti barree fi wanti beeknu adda addummaa keenya wal dhabdeen yookiin humnaan furuudha. Akka biyyaattis yeroo itti adda addummaa keenya teenyee wal hubachuun mari'annee itti furreerru muraasadha. Garuu hojiin hojjetame qaamolee hunda hirmaachisuun bu'aa akka finnu yoo taasisne deebiin inni sirrii hojiin kan ibsamuudha jennee amanna. Kanaaf bakka irra teenyee waan hunda qeequun wanta hunda hin milkaa'uu jechuun ilaalcha dukkanaa qabaachuun wantoota biyya keenya jeequmsa amma keessa jirtu irra geessan keessaa tokko ta'uu danda'a. Komishinichi yeroo waggaa 3 nuuf kenname keessaa amma walakkaan isaa itti hojjetameera. Walakkaa isaa hafe keessatti ammoo hojii keenya ni xumurra kan jedhu karoora keenya waggaa seeraan nuuf kenname walakkaa irratti marii ni eegalla jennee karoorfannee hojjechaa jirra. Wantoonni barbaachisoo akka hirmaattota adda baasu, ajandaa walitti qabuu, qajeelchuu fi uummataaf mariin biyyaalessaa dhimmoota kunneen irratti taasifama jechuun ifa taasisuun ammoo hojiiwwan walakkeessa waggaa bajataa 2016 dura xumuramuu qabanidha. Karoorri keenyas kanadha. በፊት መጠናቀቅ ያለባቸው ስራዎች ናቸው። እቅዳችን ይሄ ነው። Amma mooduuwwan gaggabaabaansinitti maa walitti bu'iinsa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti dhalateen lubbuun darbuu fi jiraattonni qeerraa baqachuu BBC'tti himan aangoonni waan jedhan hin qabanii akka jiraatan BBC'n dubbise himanitti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti raawwate ta'us hidhattooti finxaalee jedhan namoota nagaadatti haleellaa raawwachuun himatanii. Taatee kaleessa ganamaa dhukaasaa meeshaa gurguddaan deeggarame dhaga'amaa ture amma garuuntis xiqqoo bakka jijjiiranii xiqqoos waan tasgabbaa'ee fakkaata. Tilmaamaan amma kan waliin bakka inni jiru 40 hanga 60 ta'uu jedhee yaada. Hedduu jiru namni hedduu ijoollee fi dubartoota baay'ee jiru. Bosona keessa muka jala walumaa walitti hirkannee waan hin qabne wayyaa jakkeetti kan bakka buusuudhaan namoonni sana walitti neetuma bullee. Garee mirga namootaaf falmu Amnesty International egereen garee UN badii Itoophiyaa keessaa qoratu dheerachuu dhabuun miidhamtoota ganuudha jedhe dubbimaa mootummaa naannoo Tigraay obbo Radaay Halafoom gama isaaniin dheerachuu dhabuu isaaniin komii isaanii BBC'tti himaniiru. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa ibsarra baaseen mootummaan mirgoota namoomaa akka kabajamu murannoo akka qabu ibsanii. Bineensonni bosonaa leenci yeroo barooduu caalaa sagalee namaa yoo dhaga'an akka biratan qorannoon mul'ise. Qorannoon kun Afrikaa kibbaa taasifame.
ayyaana irreechaa kan baranaa kan Finfinnee guyyaa borii kabajamaa kan hora Arsadee Bishooftutti kabajamuu dilbata kabajamaa gaazexaan keenya BBC maatii olaanaa yeroo amma Finfinneetti argama. Duraan dursa baga ayyaana irreechaaf geesse maatii. Baga lamaan keenya ammayyuu. Tole ayyaanni irreechaa ayyaana galateeffannaati. Ati Finfinnee jirta. Waggoota muraasa dura jalqabee Finfinneetti ayyaanni kun bal'inaan kabajamaati jira. Finfinneen maal fakkaatti? Mee sararaan eegala? Torbee kana keessa qophiin taasifamaa ture. Iddoowwan hedduutti alaabaan abbaa gadaa qophiin ayyaana kana simachuudhaaf taasifamu sirriitti mul'achaa ture. Saniin alattis ammoo sagantaawwan ayyaana irreechaa akka fooramni irreechaa, konsertiiwwan sirbaa akkasumas ammoo agarsiisa faashinii uffannaa aadaa fa'aa adeemsifamaa ture. Har'a egaa jala bultii isaati keessumaa kan hora Finfinnee kana namni hedduun itti hirmaatee kan kabajudha. Tole baay'ee bareeda. Duuba keetii sagalee namoota dachisanii nan dhagaamee sagalee isaanii gidduutti dhageenyu itti naa qabdaa? Tole. Baay'ee bareeda maatii. Egaa erga akka haaraatti Finfinneetti eegalee booda bakki itti kabajamu hin beekna. Wanni barana jijjiirame jiraa? Hanga ammaatti jijjiirame hin jiru. Namooti amma sa'aatii ati naaf bilbilte kana addabaabayii masqalaatti jira. Namooti kallattii hedduudhaan gara addabaabayii masqalaa kana sa'aatii kana amma galgala gara addabaabayii kana dhufanii gareedhaan wal qoodanii sirba aadaa sirbaa jiru. Namni hedduun uffata aadaa uffatee gara na dhufeedha. Guyyaa sa'aatii 8 irraa jalqabee daandiin gara addabaabayii masqalaa kana geessu konkolaataadhaaf cufaa ture. Namootumatu kabajaa jira. Haalli amma galgala kana jiru iyyuu hedduu kan nama hawwatudha ammayyuu. Akka kana irratti beeknu taana namoonni halkan deemaa bulanii addabaabayii masqalaatti rafanii fa'aa eegasii booda ganamaan kaan immoo kan reeffatanii dafanii Finfinnee fa'aa keessaa kan ba'an jiru. Sagantaawwan baay'ee jiru naan jetteetta duratti kan irratti hirmaattee ni jira. Fooramii irreechaa ture har'a kan adeemsifamee ture anis irratti argamee kan ture. Fooramii irreechaa kana irratti keessummoota hedduutu argamee pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee akkasumas ammoo keessummoota federaalaa fi naannoo hedduutu argamee egaa sagantichi waa'ee ayyaana irreechaa duudhaa ayyaana irreechaa wantoota godhamuu qaban dhimmoota kana irratti xiyyeeffatee kan adeemsifamee ture. Sagantaan fooramii ayyaana irreechaa kunis kan baranaa yeroo 5ffaadhaaf jechuudha. Ayyaana irreecha hora Finfinnee kana wajjin walqixxuma kabajamaa kan jirudha jala bultii irratti. Saniin alatti immoo galgala kana immoo konsertiin muuziqaa irreechaa galma Barkumeetti jira. Namooti gara sanis deemanii akka jiran argee jira. Galgalli kun egaa bashannana baay'inaan namooti kaan gara galma Barkumee deemanii konsertii sirbaa sana hirmaatu. Namooti kaan ammoo addabaabayii masqalaa kanatti dhuunfaadhaan gareedhaan sirbaatuma bashannanaa bulu jechuudha. Meetarii namoota hin beeknee fi irreechi maalidha? Maaliif kabajama? Irreechi egaa duudhaa waaqeffannaa akkasumas ammoo sagantaa galataa kan Oromoon waaqaaf galchudha. Irreechi kun yeroo lama akka kabajamuutu yookaan ammoo Oromoon yeroo lama galata waaqaaf galchadhama. Irreechi tulluun jira. Yeroo birraan baree immoo ganni darbee yeroo birraa kanatti ammoo irreecha malkaatu kabajama. Oromoon egaa malkaawwan hedduu irratti kan irreecha kana yeroo birraa kabaju garuu akka Oromoon bakka hundaa bakka tokkotti dhufee kan kabaju irreechawwan hora Finfinneetii fi kan hara Arsadiiti jechuudha ammayyu. Booda kana keessumaa irreechi gara feestivaalatti jijjiiramaa jira. Uummata Oromoon alatti namoonni kaanis baay'inaan irratti hirmaatu. Wayi agartee? Waggaa waggaadhaan keessumaa sabootii fi sablammoonni biyya kana keessa hirmaannaan isaanii mul'achaa jira. Fakkeenyaaf bara darbe namooti naannoo kibbaarraa uffata aadaa isaaniitiin faayamanii namooti hedduutu hirmaatee ture. Tarii boorus namooti sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran numa hirmaatee dheedhimti hirmaama. Haga ammaatti hin argine garuu jilli tokko Keeniyaarraa fa'aa akka dhufe himamaa ture har'a. Eeyyeen kan Keeniyaarraa sii kaanii guyyaarraa Finfinnee ga'uu isaanii dhageenye ture. Mee gaaffii koo xumuraan jiraatti dhimma nageenyaa wal qabate wanti murtaa'ee jira? Dhimma nageenyaa amma sakatta'insa cimaatu jira. Keessumaa gara addabaabayii masqalaa kana daandiiwwan geessan hunda irratti sakatta'insa cimaatu jira. Poolisoonni sirriitti sakkattaa jiru. Garuu miirri amma jiru haala amma jiruun haala tasgabbii qabuun kan deemaa jiru. Iddoo irreechi itti irreeffatamus eegumsa cimaatu godhamaa jira. Amma gara san namooti hin deemanii amma addabaabayii masqalaa kanatti dhiichisaadha. Namooti godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa gara magaalaa Finfinnee seenaa akka jiran quban qabaa. Danqaan ta'e hanga ammaatti wanni mudate waan jiru natti fakkaatu ani odeeffannoo kana hin arganne hanga ammaa haalli jiru amma tasgabbii hirmaan namooti gara magaalaa Finfinnee gara addabaabayii masqalaa dhufaa akka jiran kan hin Tole guddaa galatoomii maatii. Galatoom ammayyuu.
yeroo nama kan ispoortiiti Zalaalam Taaddasaa Stuudiyotti affeereera. Zalaalam akkam? Akkam ammayyu. Baga jala bultaa'een irreechaa geesse. Baga waliin geenya. Mee jalqabarraa gaafa dilbataa maaraatooniin Chicaagoo jira. Atileetiin Keeniyaa Ruut Chepngeetit jedhamtu dorgommii maaraatoonii Chicaagoo kan walitti aansitee injifatteetti. Ammoonni haaraa maalii atileetiin Itoophiyaa Genzabee Dibaabaa kana dura maaraatoonii jalqabaaf fiigdee lammaffaan xumurtee turte Amsterdamitti. Eegasii maaraatoonii bira Chicaagootti Ameerikaatti dorgomuuf jetti. Ishee qofa immoo miti atileetiin Itoophiyaatti dhalatte kan ammaa Neezerlaandii fiigdu Siifan Hasanis akka dorgomtu barameera. Keessumaa Siifan shaampiyoona atileetiksii addunyaarraa meedaaliyaa 2 erga argattee gaamu. Torban jaabura kan isheen dorgommii kana fiigdu yeroo jalqabaaf maaraatoonii London dorgomtee injifachuun ishee ni yaadatama. Genzabee Dibaabaa shaakala gaarii gaggeessaa akka jirtu fuula Facebook ishee irratti barreessitee argin ture. Dhugaa. Atileetiin Itoophiyaa biroo Abaabel Yeeshaanaa fi Magartuu Lammiinis ni dorgomu. Gama dhiiraan immoo atileetii Keeniyaan alatti kan Birreen Gaddaa injifates ni jira. Akkasumas immoo shaampiyoonaan bara 2021 Saifuu Turaas ni dorgoma. Kanaafuu dorgommiin jabaa ta'a. Mee gara Pirimeer Liigitti dabarru Arsenaaliif Man Siitiin walitti dhufuu fedhu. Taphni kun dilbata gaggeeffama. Tapha torban kanaa eegaman keessaatii tapha jabaadha jechuudha. Taphni biraa booru kan gaggeeffaman ni jiru Manchester United fi Brentford gidduutti. Kan boorurraa eegalluuti. Taphni Manchester United dirree isaarratti Brentford wajjin taasisu haalaan eegama. Sababni isaa torban darbe Crystal Palace'n 1-0 mo'amuun isaa yaadatama dirree isaarratti. Deebi'ee Galatasaray kilaba Tarkiitiinis Champions League achuma dirree isaarratti mo'ame sadaffaa Brentford